Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa sagantaa galgala har'aan isinitti hima ani Baqqalaa Toomaati. Komii guddaan isa mudataa akka jiru roodmaappii barnoota haaraa fuulleffannaa keenya har'aati gaaffilee ka'aa jiraniif ministeera barnoota irraa deebii soqneerra. Dhimma afaan federaalizimii faana wal qabatee, dhimma eenyummaa faana wal qabatee, dhimma aangoo naannoo faana wal qabatee wantoonni ammallee fuulduratti qulqullaa'uu qabanii akka jiranii kan illee ilaalaa jiru. Weerarri hawwaannisaa Itoophiyaa keessatti yaaddoo uumeera gabaasa qabna. Sagalee dhageessisuudhaan haaratti aarsuudhaan otoo hin qubatiin duubatti deebi'e jechuudha. Hin qubanne jechuun immoo killee hin buusne jechuudha. Hamza Hussein gidduutti oduu addunyaa isinitti himaa gabaasa biraallee qabna haga xumuraatti nu waliin tura. Hoomaan hawwaannisaa gammoojjii midhaanii fi biqiltoota adda addaa irratti miidhaa guddaa geessisu biyyoota biroo irraa gara Itoophiyaatti godaanee yaaddoo uumaa jira jedhame. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti Daayirektarri kunuunsa biqiltoota Obbo Zabdiyoos Salaatee miidhaan uumame jiraachuu baatullee yaaddoo waan uumaniif tarkaanfii fudhachuuf qophiitti jirra jedhan. አምስት ክልሎች ናቸው እስካሁን ሶማሌ ክልል hanga ammaatti naannolee 5 keessatti mul'ateera. Naannoo Somalee, Oromiyaa gara Harargee Bahaa fi Dhihaa, Dirree Dhawaa fi naannoo ishee, Affaar akkasumas kaaba bahaa Amaaraatti mul'ateera. Hoomaan hawwaannisaa kun kan dhufe biyyoota Yemanii fi Somaaliyaatti guddina isaa fixateeti. Hawwaannisni guddina isaa fixate immoo lafarratti hanqaaquu buusuu barbaada malee midhaan irratti miidhaa hin geessisu. Kanaaf hanga yoonaa hoomaa miidhaa hin geessisne. Kan miidhaa guddaa geessisan hoomaa hawwaannisaa warra hin guddannedha. Naannolee hanqaaquu buufaman kana keessa iddoo tokko tokkotti ilmooleen hawwaannisaa kun yaa'aa jiru. Kana to'achuuf immoo qophiin taasifamee jira. Guyyaa borii naannoo Affaar irraa eegalee keemikaalli waan biifamuuf qonnaan bultoonni maatii fi horii isaanii waliin yeroo xiqqoof iddoo sanarraa akka fagaataniif itti himameera. Garuu gara fuulduraatti godaansi hawwaannisaa kun akka idil addunyaatti itti fufa kan jedhu tilmaamni jira. Hoomaan hawwaannisaa dabalataa biyya Yemanii fi Somaalilaand irraa ammas gara keenya akka dhufu odeeffannoo waan nu kennameef meeshaalee keemikaala biifanii fi humna namaa gahaa ta'e gara naannolee kanatti bobbaasuun qophii taasisaa jirra. Ogeessaa kunuunsa biqiltoota biiroo qonnaa Oromiyaa kataan obbo Mangistuu Walii Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti hoomaan hawwaannisaa kun mul'atuu fi ammaaf qonnaan bultoonni mala aadaan ofirraa ittisaa jiraachuu nutti himani. Akka Oromiyaatti kan inni mul'ate tokko aanaa Dobbaa irrattidha. Harargee lixaa keessattidha. Aanaa sanarratti kan mul'ate duraan inni dhufe sana solitarnisaa killee achitti buusee bakka xiqqoo irratti mul'ate innis gara paachii guruppii xixiqqoo gara 8 ta'a ture. Isas qonnaan bultoonni naannoo sana jiran mala aadaatiin to'ataniiru. Battalumatti to'atame malee midhaan irratti qaqqabsiise omtuu hin jiru jechuudha. Iddoo kaan dhufeetu mala aadaatiin sagalee dhageessisuudhaan haaratti aarsuudhaan otoo hin qubatiin duubatti deebi'e jechuudha. Hin qubanne jechuun immoo killee hin buusne jechuudha. Keessattuu aanaa Mi'eessoo, Dobbaa, Gooroo Guutuu, Meettaa, Jaarsoo akkasumas immoo Baabbilee, Gursum, Cinaaksan kan hundumaa irratti sakatta'insa yeroo yeroodhaan gaggeessaa jirra, hordofaa jirra jechuudha. Gaaffilee roodmaappii haaraa irratti ka'aa jiran ilaalchisuun gabaasa harkaa qabnaa dursa garuu oduu addunyaa gaggabaabsinee isin dhageessifna. Hamzaa Huseentu qopheesse. Galatoomi Baqqalee duraan fincilanii lolaa akka turan Ahmad Mohammad Islaam kutaa Somaaliyaa Jubaalaand bulchuuf filannoo gaggeeffamaa ture mo'atan. UN fi mootummaan giddugaleessaa filannoon walxaxaan kun akka darbu barbaadaa turan. Ahmad Mohammad garuu akkuma injifachuun isaanii labsameen kakuu seenanii hojii eegalan. Loltoota Raas Kaamboonii jedhaman ka bara 2012 Kismaayyoo hidhattoota Alshabaab jalaa baasan hoogganaa akka turan namni kun waggoota arfan itti aananiif Jubaalaand bulchu. Mootummaan Qaataar doolaara Ameerikaa miliyoona 18 gidduu hospitaala wal'aansa kalee magaalaa Finfinneetti ijaarsisuuf hospitaala kana ijaarsisuuf kanaan dura waadaa akka gale mootummaan Qaataar hatattamaan akka hojiitti seenuu ibse damee barnootaaf fayyaatiinis mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuuf walii galaniiru. Taphataan sarara fuulduraa duraanii Gaanaa Junior Agogo waggaa 40ffaa isaatti du'e.
Agogoon biyyasaaf tapha 27 taphatee goolii 12 galcheera. Taphattuun Naayijeeriyaa tapha waancaa Afrikaa irratti biyya isheef waancaa 4 argamsiiste Ifaanyi Chejenes waggaa 36ffaa isheetti duute. US, Raashiyaa, Finlaand, Kaazakistaan keessatti taphataa akka turte Chejenen dhibee yeroo dheeraaf irra tureen boqotte. Itoophiyaan damee poolisii ammayyeessuu fi tajaajila damee kanaa daranuu akka si'atu gochuuf barnootaaf teekinooloojii ammayyaan akka utubamuuf hojii eegalte. Dhimma kana irratti fooramii taa'ame irratti kan argaman ministeerri nageenyaa biyyattii Mufariyaat Kaamil damee poolisii ammayyeessuun haala amma biyyattiin keessa jirtu murteessaadha jedhan. Mariin dhimma kana irratti xiyyeeffate qaamolee dhimma ilaallatu hunda waliin ni geggeeffamas jedhameera. Manni murtii kaaba baha Somaaliyaa namoota daa'ima waggaa 12 gudeeduun ajjeesan 3 du'aan adabe. Aishaa Iliyaas Adeen iddoo qeeshee Puuntlaand keessatti argamu butamtee gudeedamuun ka ajjeefamte guraan ala darbe ture. Oduun har'aaf qabanne isaan kanneen. Gabaasa itti aanutti wayita ceenu ammoo roodmaappii barnootaa haaraa guyyaa kaleessaa ministeerri barnootaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojiirran oolche jedhe irratti gaaffileen ka'aa jiru. Dhimmi afaanii fi aangoo mootummaa naannoof kenname mulqu gaaffilee gurguddoo kaan keessaa isaan ijoodha. Dhimma kanarratti deetaa ministeera barnootaa akka ta'an Dr. Garramoo Hulluuqaa dubbiseen ture. Roodmaappiin kun yaadni isaa erga uummatatti qabee kaasee uummanni komii fi gaaffii guddaa kaasee sadarkaa adda addaatti immoo marii adda addaa gaggeeffamaa ture. Dhimma afaan federaalizimii faana wal qabatee, dhimma eenyummaa faana wal qabatee, dhimma aangoo naannoo faana wal qabatee wantoonni ammallee fuulduratti qulqullaa'uu qabanii akka jiranii kan nutillee ilaalaa jiru. Dokumentiin isaa sirriitti ganaa hojjetamaa garuu amma ni argetti afaan yookaan afaanota hojii federaalaa kutaa sadiitti jalqabaa jedha. Amma gaa afaan hojii federaalaa amma hojiirra jiru afaan Amaaraadha. Fuulduratti kan eegamu afaan Oromollee afaan hojii federaalaa ta'a jennee eeggachaa jira yookaan hojjetas jirra. Garuu immoo gaaffii inni kaasu tokko gaaffii aangoo naannooti. Naannootu murteeffata. Afaan tokkooti amma 8tti afaan hojii afaan barnootaa kan murteeffatu naannoodha waan ta'eef inni kun wanta ilaalamuu qabuu fi anillee akka dhuunfaatti wanta itti qabanurraa ganaa ministeerri barnootaas kana hin fooyyessa jenneeti abdii qabna jechuudha keessaa. Hojjechaa jirra. Kanaafuu afaan tokkoffaa kutaa tokkorraa hin jiru inni dogoggoradha. Kutaa sadiirraa jira. Kutaan sadii sunuu sirriidhaa kan jedhu gaaffiidha. Inni waan sirratudha waan irratti hojjetamu jechuudha. Aangoo naannooti kana federaalli murteessuu hin danda'u. Roodmaappiin kun ammallee faayinaalaayitti waan ta'eef irratti hojjetamaa jira. Torbee dhufullee marii guddaa irratti gaggeeffama. Yaa'een barnootaa jijjigaatti waan gaggeeffamuuf naannoleen achitti argaman irratti mari'atu. Kanaafuu wantoonni akkasii kun sirratti jireen abdii qaba. Osoo faayinaalaayiziin godhin yookiin osoo irratti walii hin galiin hojiirra oolaa yookiin hojiirra oolchuun maaliif barbaachise yoo ammallee gaaffiin ka'aa jira yoo ta'e? Inni keessoo keenyatti waan ilaalludha. Hojiirra ooluu roodmaappichi waa'ee afaanii duwwaa miti. Waan hedduu waan gaggaarii qaqqabaa. Ibsi kun baay'ee roodmaappiin bara 2012 kaasee hojiirra oola kan jedhu ibsuu ture kaayyoon isaa wantoota hin xumuramne wantoota ganaa marii barbaadanii fi murtoo adda addaa barbaadanii fi ibsa kana keessatti waan galee fi namni kan shakkii keessa galee kaayyoon ibsichaa garuu beeksisuudha malee wantoota ispeesifik ta'anii sensitiif ta'anii murtoo addaa barbaadanii qabamanii jiran mootummaa addatti barbaadu jedhamanii jiran keessaa inni afaanii kana waan ta'eef isa akkasitti ibsuun akka dogoggorate hubanneessaa jechuudha. Kan biraa dhuguma kutaan 8 qormaata biyyaalessaa ta'a. Yoo hin ta'a immoo 7-8 afaan kamiin barsiifama? Kunis aangoo naannoo wajjin walitti bu'u murteen kana wajjin wal qabatu maaltu jira roodmaappicha keessa? Isas ishuu kana fuunee dubbatuun gama jechuu fi garuu dokumentii isaa ilaaleera afaanichi hiikama afaan naannootti hiikamaa jedha. Amma indillee waan sirratti qaba jechuudha. Aangoo naannoos waan tokkodha. Walumaa gala tokkooti amma 8tti barnoota konstitushiniin kan jedhu naannootu bulcha. Afaan hiikuu duwwaa miti. Naashinaal egzaamiin kutaa 8 naannootu gaggeessuu qaba kan jedhu waanuma bulchaanis ta'e waan ta'eef naannoon hin gaggeeffata. Barnoota afaan Oromootiin barsiifata. Inni afaan biraa naannoon biraa afaan isaatti barsiifata. Dhimma afaanii duwwaa miti barumsi waan ta'eef qormaata afaaniin hiikuu kan jedhu kunillee gahaa waan hin taaneef walumaa gala salsilasiin jedhu kan wal qabatan lachuu iddoo sensitiividha waan irratti waliigalteetiin sirriitti bilchaa'ee hin taane waan ta'eef xiqqoo isheetu geeffanni gaarii ta'aa jirudha. Deetaa ministeera barnootaa Dr. Garramoo Hulluuqaa ture kan dhageessan dhaggeeffattoota keenya roodmaappiin kun wayita qoratamu irraa eegalee quba qabaa kan jedhan
Qorataan sirna barnootaa Dr. Firdiisaa Jabeessaa fedhii siyaasaatu dudduuba jira yaada jedhu qabu Galaanaa Balaayituu bilbilaan dubbise. Waggaa dura qo'annoo gaggeessinee jedhani qo'annoo isaas hordofaadhuma turree maal akka inni fidee dhufuu danda'u maaliif akka qophaa'anis dursineedhuma beeknaa akka keessatti hirmaachuus waamamnee turree dhimmitti wanta taatu hin taaneef dhiisnee amma qorannoon godhames wanta gabaasaan turetu deebi'ee qorannaatti fakkeessamee bukkeen biraanti dabalamee dhufame malee waan baay'ee miti ragaan funaanameera ragaan jijjiirama ammaa kanaaf garuu bu'uura ta'uu hin dhufne bakki isaan dhaqanillee fakkeenyaaf Veetinaamii Maaleeziyaadha muuxannoo fudhachuutti heddumatti wal arginu hin qabnu biyyi Itoophiyaa wajjin seenaan ishees barnoonni ishee wal fakkaatu hin jiru biyya keessaas immoo maadha waan booda murteessanii waan beekaniif ragaa sana fakkaatudha kan isaan funaanuu yaalanii ragichi isa gahaa dhufu isa sana itti himnee turre warrumti qorannoo irra turanillee fudhatanii turanii amma immoo dhokatee kaleessa bifuma dura yaadameetiin akkuma yaadameetiin dhiyaate wanti sodaatamee ammas ifan taane keessa ruuqamee jiru jira. Kanaaf wanti namoonni keessumaa afaan wal qabsiisanii miidiyaa hawaasummaa irratti kaasan dhuguma Oromiyaa keessatti yaaddoodha jettanii amantu. Yaaddoo guddaadha malee tokkoffaa keessa amma 8ttu afaan ofiitiin barachuun hin danda'ama kan jedhu yoo jiraate ta'eyyuu inni garaantii ta'eyyuu miti garuu fatanaa saammoo nuti qopheessineetidha immoo naannoleen tiraansleetii godhanii fatanuu jedhee mikko ministeerri kaleessa heerri mootummaa maal jedha sadarkaa tokkoffaadha bushaa naannoon jedha sadarkaan tokkoffaa amma jihaatti taanaan maandeetiin naannoo ko jaatii gadidha jechuudha isaan immoo maal jedhu sobanii dabarsuu fi afaaniini amma 8ttis barachuu hin danda'ama jedha waggaa kana immoo kan ji'a booda immoo lakki maandeetii hin qabdu jechuun danda'a boorummoo ga'ee heerri mootummaa darajaa duwwaadha tanitti hoggantus jechuu danda'a wanta ta'eef isaan keessa haala mijeeffachaa jiru naannootii namni jala dhaabatus hin jiru. Gabaasa qaxumuraarraaf qopheeffannetti ceeneerraa sirni badhaasaa dorgommii kalaqa teekinooloojii maqaa Solve IT jedhuun akka biyyaatti gaggeeffamaa ture dargaggoo injifate ilaalchisee gabaasa qopheessinetti ceena dargaggoon kun qabxii olaanaadhaan Yuunivarsiitii Bahar Daar irraa eebbifame Malkaamuu Taaddasaa jedhama. Firaafolii Dhugaasaatu gabaasattaan qopheesse. Naannoo Kibbaa godina Shakkaa bakka Kallacha jedhamuun beekamutti kan dhalate Malkaamuun muummee barnootaa makaanikaal injiinaringiin Yuunivarsiitii Bahar Daar irraa eebbifame. Waraqaan qorannoo inni yeroo sana hojjete kanaan akka isa ga'es dubbata. Wayitiin eebbifamu piroojeektiin eebba kootii maashinii 3D printer jedhamudha. Kana sadarkaa yuunivarsiitiitti hojjedhullee kanan galmaa'e garuu akka dhuunfaa koottidha. Piroojeektii kana hiriyoota koo waliin 3 taanee hojjenne 3 keenyatti waliin galmaa'e. Yuunivarsiitii irraas piroojeektii keenyatu darbe. Finfinneettis nutu milkaa'e. Maallaqa naaf ergamurraa qusadheen meeshaa bitee maashina kana hojjedhe. Piroojeektii eebba kootiif kan na gorsaa turanii fi hawaasi yuunivarsiitichaa tumsa guddaa naaf godhan. Qorannoowwanii fi hojiiwwan kalaqaa yuunivarsiitii hojjetaman kan rakkoolee hawaasaa hiikuu qabanidha kan jedhu Malkaamuun naannoo yuunivarsiitii itti baratetti piriintarri abbaa rog-sadee waan hin jirreef barattoonni piroojeektii isaanii hojjechuuf rakkataa akka turan dubbata. Maashiniin kun gabaarra jiraatullee gatiinsaa guddaa waan ta'eef dhaabbilee tajaajila kennan keessatti hin argamu. Rakkina kana hiikuuf yaadni piroojeektii isaa fala akka ta'e Malkaamuun ni dubbata. Biyya alaatti hanga qarshii 40,000 bitachuu akka danda'amu odeeffannoo haa qabaatu malee baasiin hojii kalaqa isaanii kan walii galaa yoo tilmaamamu birrii 6,500 qofatti fudhate. Dorgommii bara kanaatiin dargaggoowwan 2,800 kan galmaa'an yoo ta'u isaan keessaa 160 dorgommii marsaa dhumaatiif gahaniiru. Isaan dhumarra qaqqabanis garee fi dhuunfaan hojiiwwan kalaqaa 63 dhiyeessaniiru. Dhaabbata iCog Lab irraa badhaasni birrii 100,000 kan kennameef yoo ta'u gara fuula duraattis abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa waliin ta'uun hojii kalaqaa kana hojiirra oolchuuf akka hojjetu Malkaamuun ni dubbata. Maallaqa birrii 100,000 argannee kanaan maashinii boca baasu CNC router jedhamu tokko binnee ittiin hojjechuuf karoorsineerra. Investoroota biyya keessaa fi alaa dhufan waliin hojjechuuf qophoofneerra. Hanga ammaatti investoroota Ameerikaa, Jaappaan kanneen biroorraas dhufan waliin dubbanneerra. Dabalataan ammoo barannee piroojeektii rakkoo uummata keenyaa furu kan biraa dalaguuf hawwii qabna. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgalaarraa asumarratti goolabamaa kanarra isin biraan geenya akkasumas odeeffannoowwan biroo marsariitii keenyaaf fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma horaa bula. Thank you.